السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وروني channel web جلت أرقمتون تكيسنو دعوتو تكيا في كبجمتون تكيا بقى جراتني وبقى ساكن أيضا نسين جرا أرى اللي كهاد وفيه وعملين دفنه نمني كاوجود وفوس كا دعوتو توفي تفوان تكتك أصبر كسيسة وفا كان أفكم بيتني سمونا درا كانت تجرتني واي سميرا شو أسرع ببساط رتيفي أجرتني نسيتي أو بومبوليتي أو كبيتن تاتي بومبوليتي كسر بتسني ميت أما بومبوليتي هارا ترجمة أو بومبوليتي هارين ونسين جتو وان جالت ربي إسين أمو وروني دعوتوني كوني مال نانجتن كجتو غافي إسين نغافة تغنا مزيزا كي نغرتي دعوتوتا في كبجمتوتا كي يتصدي بسي مي سميرا أمال جنة يجور بدنيتي دعوتوتا في كبجمتوني كيا سميرا أمال جتن سميرا نكنا جتو وان جالت ربيت واني سين جالت سنو مالي واني سين سميرا جالت سميرا نسرتي كاكوت بيتني أسندرتي واحد دو أسادرتي فارس أبا من كيات يجا ترتي فارس كوني أبا من إسي تودف ولاغان إسين غوتي أبا من فارس ينقل التمالي يو كجن نتاتي ولاغان من إسين غوتي تو كلنجر كون خليس سيننجر إسان فارس أبا كبا حارا كبا غوسا كبا سمان كبا كون هندوان راقبان قبنف ولاغان إسي أچت كفتي أرغتي چر ولاغان إسين إسا فارس نتفوتي agartee tiniin faarusi mana taaribaati bakka inni abduubame fuutee tiniin waliin jiraachuudhaaf yookaan immoo ergachuudhaaf malee jaarsummaaf osoo hin ta'in dhagaa bu'uura gootee irra teettee waliin baaftu gadi hin baaftu agartee akka keessa namoonni beekumti himanitti illee mana itti qolloftee tiniin bobbaatii qolloftee galtii kan jedhanillee himaa jiranii. Kanaaf walumaa galatti nama ulaagaa isii guutee miti hiriyaa isiillee miti mucaa umriin isaa tuulii 17 mucaa gartee dalagachuudhaaf biyyaa ba'e haala akkasiisan irratti dalagaa turte. Kanaafuu waan ati jaalattu ko ati dhabde hin jiru yoo mumkin ka gartee maallaqa kee baafteetiin dallaaltittii sanitti kennateetiin hin jette maallaqa kee irraa fudhachuu hin dandeetta. Kanaaf faarisiin wanni irraa qabdu takka hin jiru jaarsa keetii mitii jaarsa jechaan agartee ulaagaa guutee nama fuudhe jaarsa ta'a mucaan umrittillee ulaagaa hin guunne ulaagaa ammasitti bina kana guutuu waan hin guutiin jecha tokko kana jaarsii ta'uu hin danda'u jechuu barbaadeeti. Gama lammataati hin dhaadatti haalaan dhaaduma suuka waan godhu taate akka jettu sani bubbee obomboleetti jettee rabu la ilaha illallah muhammad rasulullah akka bubbee agartee daara baaftu fuutu tanaaf osoo hin ta'in hin beeytaniif jette bubbee obomboleetti akkana maramtee laal akkana maramtee hap nama gootee nama baafachiisu sadha. akkasitti isin fuudhaa jette dachii sanarra dhabame isin godha. Kuni ka isin gaafadhu ammoo sodaan isinitti hin fakkaatin ani wallaahi mootummaa dhaqee isin himadhu wallaahi mootummaa dhaqee inuma isin himanne abadan humna deebisa eenyu gadi jira anillee nama akka keessaniitti. Bubbee addaa jetta bubbee miti hobomboleetti ta'eetiin akkatti koolan fuudhee osi kaasuu ta'a yoo ati qabeenya kiyya naan deebifne bubbeen qilleensa xiqqaadha. Qilleensa guddaa bomboleetti daaraa kaasu san akkas ta'eetiin uuf godhee si kuchiisu ta'a yoo qabeenya kiyya naan deebifne. Shabaleetu abbaa shabaleetu billee akkasitti dhukkee isinirraa kaasan hin jette yaa rabbi nutiisi yaa rabbi balaa akkanaa jalaa nu baasi du'aa hima godhannu waan biraan godhannu jechuudha. Tunarra barana nagaa waan hin dhufne jechuudha waan agartee balaa akkanaa deemu kana rabbummaa yoo nama eege malee abbaallee dhufee eeguu danda'u jechuu barbaadeeti. Kanaaf isinillee du'aa nu godha rabbi balaa akkanaa fitnaa dubartii tana jalaa rabbi isin haa baasu jedhaati. Kanaaf tarii ammas ati dullaa natti ol fudhattee jette nama quufe nama waan ta'u dhabe nama baxraan agartee waraabessi yoo muuraasa seene maal goota jedhan haganni bineensa horii keenyaatu eegda osoo inni nyaanne dullaa akkasii isin mataa dho'ite ofirraa kuchiifta jechuudha duudhee kuttee ofirraa kuchiifta. Kanaafin kun dawaan keessan kana yoo kan dhuftan taate kanaan dhabdanii kana wal qunnamuun keessan oolu jedheetiin itti garsiisee sanii miti jetteeti. Haati Samiiraa shoon ila kana qaba jette boolaal alalaal jette kana jette kun saaruu kiyya eenyumaa fuujiin bilfadheen beeku eenyumaa sodaadheen beeku jettan
commando post ani commando post yette itti gaafatama warroota irreedhaan loluu jechuudha akka Piishoo akka Joonsina akka Eenusima ka radio order ka akkasiisan jechuudha agartee akka rasaasatti warra agartee busaara taphatu san busaara san keessaa dhuftee na fakkaata busaara agarteetiin dubartoota keessaa baatee tiin kana malee warri akkasii dhaadatu jiru ani busaara dubartoota keessaa baatee natti fakkaate kanaaf irree akkasii agartee kanallee balaa irree kanallee rabbi nu haa baasu jalaa nu haa baasu kanas feelu jechuudha nama irree namatti dhaadatu kana. Moocaa ulee midhaan hin tuman hin beeku ka marqaan godhan illee taatu haa tumaana fakkaata waan marqaan godhan ol fuudheeti ani hulaa samiiraan dhaquu samiira yoo huraa kiyya dhufte kanaanin tumaa jedhe anammoo kanaanin si tumaa takkaa namaa jecha ulee harkatti hin fuune lafarra na dhiittanii lafarra isin sochoosuu jira akkanatti ilaal dachii tanarra isin sochoosuu jiraadha akka saaruun dachii sochoosutti akka misaa'illi dachii sochoosutti isin sochoosuu ta'a siifi maamadillee gama biraatiin qabeenyi kiyya daaba maallaqa Faarisii dhuga sibira jira naa kenni jette namoonni hedduun dhugamatti maallaqni illee maallaqa daabni illee daabatti beeka afaan jalloo kanan beeku manni jechi isii jiran maallaqa isin beeytan ka takka lama sadii jedhanii lakkaansanii miti daabni ka mormatti hidhatanii ka quba kaatan sanii miti daabni Faarisi maallaqni Faarisi waan jaaladhu dhabeette nama jaalattu Faarisiin dhabde dhuga isin umriin isii gara 40 wayi inni amata 17 mucaa lafaa ol deemaa jiru kan argatte adada mucaan umriin isaa ol deemu isiin umriin isii 48 irraa yoo mucaan amata tokko gahe isiin 42 tti gaddeebiti adadaan gaddeebiti jechuun umriin isii mucaa daa'ima wajjin waan jiraattu jecha maaliif dhiiga kana walitti dabalatanii waan jiraatan jecha dhiigni isii dulloomaa waan deemu gara shabaabatti as deebi'aa jira jechuudha beeytanii waan tokko bufni akka muuxatu beeytanii bufni yoo dulloomu hin muuxata jechuudha gogaa san keessaa gabbayeeti ujoolletti deebi'a waan saniifi ujoolletti deebi'uudhaafi gama agartee ijoollummaa agartee hawwii ijoollummaa kana namuu eenyummaa taatee akka nuun bahutti osoo duuba deebinee fulaalle jechaan takkaa nu jirti bifa san yoo taateen alatti bifti biraa wanni isiin Faaris irraa qabdu wanni Faarisillee isii jalaa fuudhee deemee hin jiru wanni Faarisillee qabeenatti fidee hin jiru akkuma isheen shabaleen tuub jedhetti mana hidhaatii bahi rabbi ka warra gumaan hin godhin rabbi nu baase hidhaa oguu jedhan hidhaan qillintoolle xiqqoo hidhaa dhaabbataa kun hidhaa dhaabbata hidhaa sibeelessan hidhaa dheebuudhaan sijjeessan qoonqoo sittiin kennan hidhaa ulee dararaa adda addaa hidhaa agartee maallaqa ergisiin jedhaniiti akka fidhassi godhan bishaan dabbaa guutaniitiin meeshaa saalatti si hidhan kara gara jalaa rabbiin isa baasee ammallee rabbi fiixa isaa baasu rabbiin agartee yaada muraada isaa san isaa haa guutu waan kaleessa haadha fi abbaa isaa biraa bahee hamilee kalee agartee ittiin baheef san rabbiin isa bakkaan haa ga'u hamileen inni baheef samiiraaf hin baane isii fuudhuuf hin baane ammas yeroo fuudhas hin geenne jaan jechuudha ulii dalagateet qadhaabateet warra soddaa gabbareet intala isa fakkaattu ardaa dhaabeet gosa dhaabeet gosti gamaa gamanaa waliin baateet akkasitti intala isa fakkaattu fuudha jechuudha mush qilleensarraa buuseetii miti akka agarteetiin daawuloot godheetii miti qabuudha isiinu daawuloot guute mujaa gama biraatiin Faaris dantaa isaa deemeetti asiinuu namanna galaa fuudhe jetti asiinuu waa takka san goone dantaa isaa deeme jetti yoo barbaade Faaris umrii 17 jetti waa akka isiillee ni maatu itti heerumuu danda'a amata 13 amata 13 jechaan haga silaa ilmi amata 13 eenyumaa gaafadha doktoras gaafadhuuti laboraatoorii geessiti qaama isaa laalchisi ilmoon takka qaamni isaa diriiruudhaaf agarteetiin waan takka agartee haala biraa keessa seenuudhaafu umriin isaa sun hin madaalu jechuudha umriin isaa
umrii amata 13 abboon naaso isiisin kaakii dubbii qolarraa baaftee naaso isiisin maal taate rabbi sodaadhuuti sitti man hin beeytu ufii hin beeytu akkam ta'an mushka umrii 13 miti ka umrii 16 ulaagaa fuudhaa keessatti ulaagaa daddaba dhugaafadhu warra dhufe warra tireeningii qabu dhugaafadhu warra Arsenaal ta'e yoomirraa eegalanii yoomirraa jajjabaatanii yoomirraa irree ati jettu san irree ati jettu san godhatanii keessaan koomentii nu barreessisitti himna miidiyaa irratti baanee diinisitti himna kuni kana gama biraatiin adamaanii dhageeffadha akii mattaa nu garan galchiniiti achi bultaa as deemta akka gaafa faarisii na yalaa baafteti akka gaafa maalnani kiyya manaa bayeeti akka ti bultun beekanii takka as galtaa ganaa achi galtaa garri takka garra ani galu hin jiru garri takka bakka toora ani galaa jiru hin jiru bakka an galaa jiru si garsiisu kunola siree masanarra bula jechuudha mamma kaarru akka tagalte kana siree na irra galu kana asirra ciisa siitaa asirra ciisa kunola yoo keessummaa dhuftee rafuu dandeetta keessummaa jechuudha keessummaadha intala soddaati yoo rabbi ka agartee nama biraa ka agartee umrii isheetiin madaalu si agarree ka walitti deebinu taate agasiif ammoo keessummaa yoo ka dhuftu taate haadha warra kiyyaa wajjiin siree kanarra rafuu hin dandeetta haadha warra kiyyaa wajjiin ati amma naaf obboleettidha harkoon qabu jechuu barbaadisi tas gabbaayi ufitti deebii kanarra osoo haga dhaadattu haga gartee dhiiga si boochisa akkana jettu abboo bultii diya diigamte akkana ta'e jette namni bultii namaa diige bultii nama diigamaa jette asirratti waan ati jette dhagaye an bultiin tiya beekus dandeetta beekuu dhabuus dandeetta feerroon beeytaami feerroo taruun hin gaddaabe akka ati dhaabde kana qilleensarraa hin buufne daawoloot hin goone akka ati faarisiin daawoloot goote an daawoloot godheeti miti kan argadhe bu'uura qajeelatti bu'uura jechuudha haadha mana kiyyaatiin wal bareed amala isii bareed wal jaalannee eega xumurreen boodatti wal barurraa gara jaalalaa jijjiirree barumsaa gara jaalalaa jijjiirree gara jaalalarraa ammoo bultii jijjiiruudhaaf maaltu feessa ka jedhu wal mari'annee gara maatii keenyatti himachuudha innee himanneeti maatiin keenya sun agartee walit dhufaniiti wal mari'atanii anis naa taa'e jedheen isiinis ammoo maamma kaaruun Arsenaalli kun naa ta'e jette namni ani barbaadu nama akkanaa kana jetteeti natti heerumte ilaa gaafsanii ilmaan irraa hore ilmaan sadiin irraa qabu ilma dhiiraa lamaa fi intala takka irraa qabu alhamdulillahi rabbiin galannaa qabu yaa rab barsiisu ittiin jira alhamdulillahi rabbiin galannaa qabu har'a geette namni akkanatti bultii yoo ijaarate indaa'u obomboleetti ati jettu san hin ta'u qilleensuu irra hin bahu mana isaa keessa qilleensuu seenee hin bahu mush obomboleetti ati guddoo baantu sanii miti waan ta'e kanaafuu rakkoon takka hin jirtu shabaleen gama shabalee yoo jettate shabalee si gorse dhugaatti obboleessa keeti dhugatti si jaalata shabalee nama hin beeytuti malee dhugatti si jaalata tokkoffaa madaalli akka isa biratti mucaa kana biratti hin kaafne sitti humna keetii miti sin jedhe sin madaalu dhaabi kopheeyyuu faana ofii lakkoofsa ofii fudhatanii laallatanii godhatanii sitti hin ta'u mucaan kun mucaa daa'imaa si hin ta'u dirra akka keetii laalii itti heerumu jechuun badiidha badii miti maaliif ree nama lafa bulee rakkoo deemtu sana hin argaa saniif siin jedhe malee hammeenna biraati miti shabalee hin ammeeffatin jechuu barbaadeeti kanaaf kabajamtoota fi daawwattoota kiyya intalli isin agartan tuni amma sammuun isiilee sirriin jiru
asin dura illee ni beekaa ture sammuun isiillee akkanaa miti haasoin isiillee akkanaa miti mucoon xiqqoo sammuudhaan tuqamte nan fakkaata namni sammuu kanan tuqame immoo osoo agarteetiin wanni kun ka dhugaa taate mee hubadhaa osoo wanni isin jettu kun hunduu dhugaa ka ta'u taate osoo wanni isin jettu kun ka sarara qabatee dhufu taate osoo akka jettu san faarisiin bultii dhugaa sa wajjin kan ijaaratu taate osoo qabeen irraa kabadu taate osoo agartee daamni yerubatu taate biyya magaalaa nu keessa jiru kana keessa illee namoo jira heerallee biyyattiin heera qabdi heerallee jira garuma fedhee nu namarraa fudhata wanni isin humna filatteef waan santu kijiba zero duwwaan duwwa baadoon baadu akka sheekaa roobee baanu san baadoon baadu akka sarkaa ta'e roobee adaamaanatti fakkaachuun amma ka jechaan suni faaris magaalaa bahee jennaaniin dachii garagaleen shir jettee jechuudha kana malee wanni takka lafa hin jirtu kanaan hin sobamina jechuu barbaadeeti akkuma maaliifi namni dubartiin ergite du'a sodaatutti jedhanii akkasii maal jette sirratti ammas waan sunnaan galle anaafillee geeyibadha gaafii natti ta'e jechuu gaafii waan isiin amma sirratti haasa'e anis waan jaaladhu dhabee waan inni jaalatuun isa dhabsiisaa jette maali laata waan isiin ani jaaladhu ka isiin dhabsiisuuf sagantaa qabatte beekuu hin dandeenye yoo gama kiyyaan dhufte Allah wasaala gara biraatillee yoo dhufte taate du'aayin teessanillee na bira jirti rabbillee na bira jira rabba gartee dubartii akkanaa ta'e ija hin qabne bal'aa akkanaa dunufattee fiidu qiletti fiidu tana rabbi namarraa haa tiisu rabbi namarraa haa qabu kanaaf du'aayii jajjabeessaa naa godhaa na hordofaa jechuu barbaadee kabajamtootaa fi daawwattoota kiyyaa horaa naa bulaa waan agartee haarawaa waan na qunnameen yeroo yeroodhaan isin qunnameetiin isin dabarsuudhaaf anillee qophoodha nagaan naa jiraadha